Inni takka akkasitti turte. Munaa ani mana ijaarrachuu barbaada akkam tayaa itti seenuu sodaadhe. Dursa mana ijaaruun duratti wantoonni nama barbaachisan ulaagaalee hedduutu jira jechuudha. Ulaagaalee hedduu kana gaaf guuttatte wanni si sodaachisu takka illee hin jiru jechuudha. Inshallah viidiyoo keenya waliin ilaalla jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii jecha. Anillee nagaa kooti alhamdulillah galata rabbii isin akkam nagaa jirtu fayyaa jirtu jawaattu isin jecha asmaan viidiyoo keenya like godha share godha subscribe godha akkana jabeessaa jirtan argaan jira hedduu takkanaan galatooma dhugaa rabbii dubbachuu an galata keessan deebisee hin danda'u isin jechuu barbaada obbolootiyaan kiyya wanni jechuu barbaada ijoollee mana ijaarachuu barbaaddu mana ijaaranna mana ijaarachuu barbaadanii akkaataa ijaaran mala ittiin ijaaran namtakki wantoota kana yoo guutatte ulaagaalee kana yoo guutatte ati waa hundaan sirreeffata tokkoffaa mana kana ijaaruuf wantoota si barbaachisan hedduutu jira wantoota si barbaachisan kana guutte taananii ati waan takka yaada takka malee cinqaa takka malee raahaan qalbii ta'e gara tokko deebiste ijaarachuu dandeetta tokkoffaan isaa mana kana ijaaruuf wantoota si barbaachisan tokkoffaa feerroo si barbaachisa lamaffaa mismaara sadaffaa siminto arfaffaa dhagaa buusudha ashawaa buusudha bolokeetti buusudha jechuudha ulaagaalee isaa kana mismaara buusudhaan jechuudha qorqorroo bituudhaan jechuudha ulaagaalee isaa kana hunda wantoonni mana keessatti itti fayyadaman jechuun wantoota meeshaa sana hojjetu fayyadaman wantoota hedduutu si barbaachisa inni kun itti deebi'ee gaaf ulaagaalee kana xumurtee geessite ammallee maaltu si barbaachisa nama hojjetaa tokko nama itti amantee nama si hojjisiisee nama si bira dhaabbatee namoonni abbaa manaa qabdan wallahi azim nama jaannata addunyaa jirta namni abbaa manaa qabu jechuudha waan akka shakkiin dhaqu jechuudha dhugumarti isiniin jedha kana ulaagaalee kana hin guuttachuudha ati mallayni kee mallaqa hagamtu nagaa jetta mallayni isi ga'ullee mallaqa kana walirratti hirreelee laalta jechuudha simmintoon gatiin isaa meeqan akka jiru beekuu qabda akkasuma ammallee feerroon gatii meeqan akka jiru beekuu qabda feerroon kunu sadarkaa tokkoffaa jira lamaffaa jira feerroo kana jechuudha feerroo turkiitu jira feerroon biyya keessa ani jira miti feerroo araati fi feerroon asii garaagarummaa qaba feerroo kanallee sadarkaa isaatiin beekuu qabda gatii isaa wajjin jechuudha namoonni gatii wajjin naa himi jettan gatii wajjin illee isin himuu danda'a rakkoon qabu kun akkasi jechuudha simintoon illee akkasumatti mismaarillee akkasumatti jechuudha mismaarri kunillee inu sadarkaa qaba jechuudha kamaalitu jira kamaalitu wantoota hin jiraa miti ijaarsa akkanuma jechuudha kana hin guuttatta itti deebite qorqorroon sadarkaa qaba tokkoffaatu jira lamaffaatu jira sadaffaatu jira qorqorroo kanallee bituudhaaf dirqama mana kana gaaf ijaaru hedduuti ulaagaaleen ati guutu qorqorroo kanas keessa ooluu qaba isuma mitiiree waan nanu itti deebita bolokeetni mana barrii meeqa ijaaruuf bolokeetta meeqatu si barbaachisa bolokeetta 100 meeqatu si barbaachisa bolokeetta 1000 meeqatu si barbaachisa mana tokko ijaaruuf okay as deebita ammallee jechuudha ashawaa makiinaa meeqa buusatu si barbaachisa mana kana yoo barrii 4 ijaarrette yoo barrii 5 ijaarrette yoo barrii 2 ijaarrette yoo barrii 3 ijaarrette mana kana ijaaruuf barrii meeqatu na barbaachisa simintoo ashawaa makiinaa meeqa na barbaachisa baajoo meeqa buusuu barbaada as deebita ammallee dhakaa jechuudha dhakaa makiinaa meeqa yoo buuse mana haga kana ijaaruu danda'a mana tokko ijaaruuf dhakaan gahaa ta'uu qaba ashawaan gahaa ta'uu qaba dirqama beeke kun ashawaan gahaa ta'uu qaba simintoon gahaa ta'uu qaba dhagaan gahaa ta'uu qaba xaxarii jedhama dhagaa caccabaan gahaa ta'uu qaba dhagaan caccabaan sun feerroon kunuu feerroo hedduutu jira feerroo kana keessallee dhagaa xaxarii kanatu naqama kunis gahaa ta'uu qaba jechuudha ulaagaalee wanna kana hundumaa gaafa guutte ati ijaarsa manaati waan takka irrifattu hin sodaattus gaafa kana ati karoora namni tokko namni biyyaan baa waggaa dheeraa turee fi namni haaraa garaagarummaa qaba gaaf kana ati maalis kuuta boleeyyan kiyya ati waan kana gochuuf mallaqa gahaa kana hasabdee walirratti qarshii meeqa qeessi fixu fakkeenyaaf amma yoo naa himi jettan gatii isaa akkana gatii naga kana feerroo naga kana dhagaan naga kana bolokkeen naga kana ashawaa naga kana simintoon naga kana mismaarri haga kana qorqorroon haga kana gaafa jedhamee humam walitti herregate hojjete ani asuma gabaabatti warroonni biyyoota ambaa keessa turan jechuudha gaxiqatu waggaa sadi namoonni san dura dhiisi waggaa mallaqa waggaa sadii
dalagaa waggaa afurii dhiise waggaa afurii nama wajji goote namoonni biyya ambaa keessa turan hedduutu jira amma mucaan amma jette kun nama biyya ambaa waggaa dheeraa turte nama lafa gahaa qaba nama irratti ijaarachuu danda'u kana ati mallaqa waggaa 3 gahaa yoo qabaatte isa biratti nama jaba nama jajjaba nama waan keessan irratti ciccesee hojjetu nama waan keessan akka keessatti ilaalee hojjetu nama beeka waan nama ajjeesu wallahi mallaqa miti malleen isin ajjeesu nama ajjeesa nama yoo nama qabaatiin mallaan ikee jechuudha si himaadha geeffadha dubbiin kun isin fayyada yoo nama qabaatiin mallaan ikee waa takka keessan jiru nama moo biraa qabaatte immoo mallaan ikee gahaadha akkuma isin jedhatti nama qabaatte taanan ati jabduudha ati waan feete ijaarachuu dandeetta waan feete godhachuu dandeetta yoo nama qabaatte ijaarsa mana irratti tokkoffaan ka isin barbaachisu nama uf biraa qabaadhu duuda kee duuba namni cimaan haa jiraatu duuda kee duuba as duuba yoo duuda kee kana duuba namni cimaan jiraate waan feete godhatta mana diizaayinii akkam ijaarachuu dandeetta kanaaf nama gahaa gaafa qabaatte ati waan tokko rakkoota kan qabdu dhugaa rabbii dubbachuuf waa tokko wanni duuba laaltu takka illee jiru jechuudha maaliif namni nama hin qabne immoo du'aan akka isa baasee hin jiru mallaqa miiliyoona hin qabaadhu hoomaan si sochoosuu hin danda'u maaliif ree mallaqa kee akka harkee godhaa akka fedhee godhaa itti taphataa sa'aatii barbaadeen hojjeta sa'aatii barbaadeen dhiisa hin ta'u jechuudha kanaaf isin immoo tuyyuu maal gochuu qabdanii wanni isin dhaamu jechuudha isin warroon mana ijaarra jettan dursaa waan kanatti yaada waan kana herreega lafa kaayyadha ijaarachuu ni dandeetta sanbooddee jechuudha sanbooddee ijaarachuu ni dandeetta salphamatti jechuudha salphamatti barbaadde namatti kontiraata maal kennite barbaadde yoo guyyaadhaan nama dalasiiste immoo namoonni akkasii namoota yoo mana waan kana itti yaaddanni ka jettan taate namoonni diizaayinii barbaadani isinii hojjetu harka kee jira harka birallee hin jiru kana walii galtee hirreegattee meeshaa keetii irratti hirreegattee waan hundarratti hirreegattee bishaan illee akkasuma bar bishaan illee si barbaachisa buleetii bishaan tokkoffaa si barbaachisa simmintoon manni magaaf ijaaramu simmintoon bishaan dhuguu qaba dirqama bishaan illee gibbii keessa jiraachuu qaba alarraa galchuun immoo guyyaatti hasabe hin ulfaata bishaan kanallee alarraa galchuurra gibbii keessa hoo jiraate baay'ee barbaachisa isin jechuu barbaade boleen kiyyu warroonni mana ijaarachuu barbaadan yaada tokko yaadina yaada'ina ni ijaarattu garuu karoora itti baasaa maal godhaa akkam godhaa kan jedhu san itti fudhadha akkas isin jechuu barbaade inni ani isin jedhu kanuma inni biraa mootu qusannaa mallaqa keessanii fi waci meeshaa mana keessaniitiin ala nama yaadina wallahi billahi ana isin jedhu inshallah video itti aanutti isin hojjedha barumsa isiniif ta'a ofii kiyya ani nama waggaa dheeraa biyyaan baa ture kuma isinii nama biyyaan baa ture garuu yeroo muraasa ji'a 3 qofan biyya keessa ture ji'a 3 keessatti waa hedduun arga jechuudha maaliif namni akka ati biyyaan baa jirtu san sin jaalatu akka ati biyyaan baa jirtu san sin kabaju akka ati biyyaan baa jiraattee jettu sanitti iddoo sin kennu maatii keetiin alatti fira eebelu san hin jedhin abbaa faadha keetti ani isinii hime jira ijoolleen mana namaa dhalaayidan dhuguma rabbii dubbachuu isinii hime jira kan isinii himu waa godhetti hunda inshallah huccuu tana jechuudha huccuu tana biyya kana biyya ambaatitti bittee kaargoon godhin waan isin biyya kanatti bittee huccuu tana aggaalibsirraa taanan minxaafirraa taanan wantoota hundarraa taanan bittee gaafa keetti ati gaaf minxaafirraa bittee firaash aggaalibsirraa bittee gaafa kaatte faayidaa keeti malee faayidaa nama biraatti miti boleeyantii kun faayidaa keessan itti fayyadama akkas isin jechuu barbaada assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh video taanu walitti deebina hanga video taanu walitti deebinutti nagaan tura guyyaa video kenna like godha share godha subscribe godha hiriyoota teessaniif nagaa isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya hedduuta kisin jaaladha hedduuta kisin kabaja akkana jajjabeessitanis abdii isinirraa qaba namoonni akkasuma meeshaalee garaagaraa talabachuu barbaadan immoo as koosi kenna asala jira aloo jechuun nagadina kana fakkaatti nagaan tura